Ay deebiftee baratte. Gaafiin hanga banne. Amantaan kenna meeqa hayyamaa? Afur. Maal jeesila? Obboleessi kenna like amantaa isaa kan hubee nurraan jijjiirate ta'e kama isaaniittu afur hayyame ta'e I don't know beekuu hin dandeenye. Egaa amantaan kenna afur hayyama jedhee like isattu beeka waan ta'eef akkamitti afur si hayyame jechuun hin dandeenye. Gabaabumatti aansiftee bisu. Hismaam. Yeroo haala Eenyu giiftii naa kenne wallaahi hin argine qaalii. Kaamaa jira miree. Kaduraaniitii fi kaamaa jira miiwwanni hundi. Kaduraan dabarte. Okay, kaduraanii dabarte amma si waliin bichaa jira? Ayyoo. Si waliin bichaa jira eeshi si waliin bichaa jira. Inshaallah ka inni jaalatu miti warri isa jaalatu bichaan iyyuu fayyaa siin kennu. Laatiituma akka nama jilaaddee dabartaa bassansan. Yoo bifti kee akkana magaalli buna fakkaatu qishirri tun yoo inshaallah torbee tokko booda wayne soolaan kana yoo ati hin jedhin qalbii hin gachisiisin. Jadda. No sanii miti bar. Akkana si godha ichiini waddaalee achiini waddaalee minaaf waan doona yaa gabaam jedhe. Soodaan Afgaanistaa qubaani na shaqala rasaa harkaan. Taabin gootanii taab godhaamnota. Faaffii koo nama hubatti si galee baay'ee fageessitee intala yaaddu. Baay'ee duubaanis fuulduraanis gaaffii ati dhiyeessituu fi ofiishee fuulduratti baatee nama ofirratti amanteedhaanii teessee dubbattudha si galee karaatti ishee argattu tokkoon qabu. Jaalala kiyyaaf immoo aarsaa kaffalti. Aarsaa kaffalamuu qabu hunda kaffaltee kan isheen godhachuu. Jettu kaa. Ababaa afur gaayis. Maal kunoo abbaan kun. Cirraashima isheetu kan ofiisi godhataa lakkaa. Ndee. Faamilii ababaa afur. Waan barbaada namni waan barbaade shi jedhaan amma keessaan ishee doorsisaa turanii namni akkasi jedha namni akkasi ajjeesa inni akkasidha jedhaniin garuu nageenya ishiin si galee nageenya ishiin eewu dhageesse soodanii fi ija ishii qofa amantii amma ishii. Jiddumaanuu biyya tokko jiraattammoo biyya garagaraati. Biyyuma tokko. Biyyuma tokko dachii takkaati. Suni bareedam. Suni maashaallah fayyaa ilma namaatiif illee fayyaa keetiif illee waan ijoollee afaan qabsiisuuf warra si jaallatullee afaan qabsiisuuf bareeda amma sun. Ani hasaaba qayyaree yoom gaafii iyyuu Qayyaruu si wayyaa. jechuun ana walallee yaada biraa qabaadhee osoo hin ta'in hin jiraami obboleettiin teennatun yoo akkana laalluun miskiina fakkaatti soolaan dammoo nama miidiyaati nama miidiyaa kana xiqqoo waan baay'eedhaan nama miidhuu danda'a namni miidiyaa. Like qalladuu danda'a kolfee nama wajjin taphachuu kana fa'aa waan danda'uuf adda inni kolfee nama wajjin taphatuun xiixsi jedhuu hin qabu mataan illee waan biraallee xiixsi jedhuu hin qabu. Koomenti gaggaarii jeetii mokkaraa xiqqoodhis. No koomenti gaggaarii yoo sii barreessan amma koomenti babbareeda wayii yoo sii barreessan soolaan inennaa inee bichaan yoo siin jette obboleettiin teennata akkasii jala dhuftee. Jiranii barhuno. Baalaayee. Dorettiin sinnistuunaan jaanii sinidhiisnu qoyis minaamin jiranii garuu an ilaalutti hin jiru akkuma aggaatamittiin akkana ilaalu jira malee. Ahaa. Mannaate soolaan maana kee jibda rabbii jedhiiti. Ani takka nama wayita miidiyaa kanarratti illee waa araarsitullee wayita waa dubbattullee dhuguma jirtu lafa keetta. Hordoftoota baay'ee horattee waan dhugaa dubbattuuf. Maaliif amma asitti waan obboleettii keenya kanarratti maaf na sobde? Maaliif bakka takka jirra naan jetta? Jechuun obboleettii kiyya gaaffii ati gaggaafattu xinnoo sammuu ishee burjaajessuu danda'a si gadi. Yetilachaa nigiggiree of keessaa qabaa? Akkati gaaffii ishee irraa qannastuufini akkana si jedhee
Kana akkuma mastaawotiin kunoo ati faatee nu keessee janajjanti. Inshallah. Argitee lubbu nu keessee iyyuu janajjanti ishii. Yeroo jalqabaatiif sagal moo 8 qabu ani haadha faatee argite. Kana amalliisii haati faatee. Qoy dhaggeeffadhu maal jette nama meeqa dhiira meeqa jette. Inshallah 8 moo 9 qabdi. Argitee faafu. Ayyo. Kuni amma ati faatee amma. Haati manaa keessoo maqaa shaangulliitii qabdi. Anatu baasee fi maqicha. Garuu yeroo akkana ilaalanii na shaangulliitii fakkaata. Maal raftuu ati maqaa Yesuus. Soorettiidha. Mataa dhukkubsee warri koofitti. Maal raftuu anji? Lubbuun kee haa ba'u. Tanfas. Nante gemi yo kita tingkamne dabbara tab kola anu duba debe enna isin laftani maal jechu. Baay'ee haadha ate waan ofii haadha faatee. Haadha faatee waan inni jedhe dhageessee oozaa. Haati faatee abbaa manaa 8 moo 9 kan qabdu ishee bichaan arge miidiyaa kanarraa. Maqaa na balleessa bakkuma Nasraa jedhe saniif dhufee maqaa na balleessa. Amma maqaa si balleessee dhufe. Hiriyoota xiyya bichaa meeqa of biraa qabdi beektaa? Hiriyoota xiyya bichaa gwaddinyoota xiyya 4 qabdi. Gwaddinyoota xiyya bichaa martuu jaalalleesiiti dhirseesiiti martinu gwaddinyoonni xiyya. Eenyu. Ati yoo kan dhibba qabdu beejessuus lakkii ani akkanuma lakkii. Dhibbaa miti. Eenyuuni oozaa koo eenyuuni. Dhirsi keemoo. Jaarsi kiyya meeqaati dhugaa kaayatti dhugaa natti waliin namni. Ka dhugaa mibbaan nagar illam nuuraa takka. Leencoo 2. Salfatuu fi reefa dhuuffisa jedhe. Hayya. Dhuguma sawaa maanchiin lakkaa jira yoo ati jalaa tole jedhe. Unatiin sol qalladaan jiru. Innaan abaaboo guutaa ababaa lama namni garagaraa. Baay'atti kuufte. Abaaboo warros guys warros qamariyyaatiya warros guys warros galatooma. Ishis maal jechuu barbaadeeti. Maal nyaaddeen kun? Kan dhugaa dhugatti itti heeruma jedhee amma qopheessin qabu. Maybe akkuma sooluu waliin qoosu akkuma oozaa wajji qoosu nama kamii wajjinu qoose miidiyaa irra gabbaa malee ammatti laayivii kiyya keessaaf jireenya kan koo keessa kakaa'ee hin jiru. Wayita akkasii dhukkee walirraa kaastan sun waan sun martuu qalliidha. Si jamiru asirratti haasoftii asirratti bultii ijaarrattee asirra ijaarsa godhattaati. Okay, asirratti haasoftee asirratti bultii ijaarrattee asirra ijaarsa godhattaa jettee. Isa sanaa isaanii ati dhugaa isaati faaxeefaa ta'anii haasa'an dhugaa seetee dhaggeeffatta. Waan haasofna seetee adda akkasiin gida teettee tab gootaati miskiina koo. Chigirello ani dhugaa se'ee tab haa godhu. Ani dhugaa se'ee come on keetii fi kafuufuu. Kayaknya dugaadha. Kayaknya dugaadha. Lela amarnya elom. Santai begitu kita KTV kafufu kali. Asutal temo ati ankenya di siti. Ana dapat irase. Ani ibsa fi maki dugara. Sananggal cujarri asin jiran waan nama asin jirre oofuu barbaad. Waan nama asin jirre ka dubbadhe haadha faatee irratti haati dhimmaa waan as jirtuuf. Bakka ankof kan shemmoo ganaadha garee haaraadha. Mana tujaaramaa jira sii galee wanta manni utubaan dhaabamaa jiru immoo utubaa jala biyyee kaasuuf kuffisuuf yaaliin sii galee yoo dandeesse walitti fiduu walitti utubuu yaali. Waan obboleessi keenya jedhu kana ati sammuu kee keessaan balleessin fuufu.
Maarree nuti utubaa ila amma utubaa